Suma jalachun Rufa bohar siti Suma jalachun Rufa bohar siti Odo arkahin kufne Yadaf silakifti Suma jalachun Rufa bohar siti Suma jalachun Rufa bohar siti Odo arkahin kufne Yadaf silakifti Jirra jirtu hordoftoota sagantaa teenyaa waa sagantaa keessummaa keessatti gaa wallisa yookaan artistii Oromoo hangafaa fi hojii baay'ee hojjetan qabannee dhiyaanne mee dura gama booda deebinee waa'ee artistii kanaa isin biraan haa geenyu eenyu akka ta'e ibsu duratti bara 1954 Haramaatti dhalate wayita umriin isaa ijoollummaatti gahe Haramaya keessatti yeroo wallisu gandi bee ajabjee daawwachaatee kan ture. Umrii isaa ijoollummaatti gaafa umriin 12 gara magaalaa Dirree Dhawaatti imaluudhaan hojii muuziqaa keessatti hirmaachuu jalqabee jira. Jireenya isaa ijoollummaatti baqas dhandhameeti jira. Gara Jabuutiitiin Saawudi Arabiyaatti biyyoota baay'ee keessa imaleeti jira. Yeroo qabsoon Oromoo nama jabaa barbaadutti sagalee qofaan osoo hin ta'in hanga qaamaan deeggaruutiin qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa taphachaatee turan. Artistiin arraaf keessummaaf qabannee dhiyaanne artist Elemoo Aliiti. Elemoo akkami? Nagaa mee Elemoo sirraa jalqabnaa Mahammad Ali eenyu jalqaba? Mahammad Ali Elemoo Aliiti. Elemoon maqaa lammaffaati. Akkaan dubbisetti dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Elemoon yeroo ijoollummaa isaatti qaamaanis hedduu xiqqaadha ture. Ilmoo maqaa jirraa maqaan Elemoo Jumoggee jedhama. Dhugaa? Xiqqaa osoo hin turre ijoolleen irra gurguddootii wajji waan hin deemu jechaan xiqqaa ta'e malee jawaasaati. Maqaan Elemoo kun qabsoo Oromoo keessatti nama shoora guddaa qabudha. Isa wajji walni qabata moggaasni maqaa keessanii? Lakki maqaa hedduun qabaachaa ture. Maqaalee sun keessa akka hoggaan waan aartii kanatti as dabalamee hojiin tiyyatuunis xiqqashoo karaa qabsootiin falmaarra waan hin ture jecha yoo maqaan kun isaan moggee waan jirurraa ijoolleenis na moggaasanii anis jaaladhee fudhadhe jechuudha. Jireenya ijoollummaattis hin deebisnaa osuma ijoolleetu Elemoon Haramayaa keessatti hedduu wallee jaalata yeroo ijoollummaatu ni wallisaa jaamaa ture. Dhugaadha. Gaafa ijoollee taphaa fi reediyoon birqee yoo beektan hin beeku namni isa dhageeffate. Manaan isa dhageeffadhe jala dhaabbadheetumaan dhageeffadhaan. Kanaafin jaalala aartii yookaan muuziqaa yookaan dhageeffachuu irratti xiyyeeffadhe jechuudha. Jaalala siiniin qaba ijoollummaarraa. Mee jireenya ijoollummaa osoo umrii 12 gara Dirree Dhawaatti akka galtan dhageenye jaalaluma aartii kana moo? Jaalala aartiitis keessaa hirmaan qabu. Keessa shuftummaan takkaasuma jirti. Tanaafin gizee takkallee yoon rakkadhee cinqadhe gadin taa'u bikkan har'a wayyaatiin filadha waan jirurraayin godaanuu tana sodaadhu. Egaa waa'ee godaanuutti faayida deemuu qabne egaa iccitiin takka naftu irra baasaati kan deemnu gaafa ijoolleedhaa yeroo takka gursum deemtanii turtan. Gursum irraa akkamii galtamee nu yaadachiisa? Haadhatiyyaan barbaade jeetiin deeme. Ani abbaa kiyya birattiin guddadhe. Haati isa jirti jennaan gursum jirtii jaan. Kanaan ka'ee gursum dhaqee jechuudha. Gaara Gondodoo jala. Hoggaan dhaqu warra ummaatiyyaa jira isaan dachiin tunis re'eeleen tunis wanni kun hundinuu keessani jennaan. Hayyee ummaan ta'e yoo jennaan hin jirtu isiini kunoo taa'itii re'ee fi ooyiruu teessan tana eeggadhu. Jennaaniin boodachirraa ka'ee guyyaa lama sadii bulee saboo baadiyyatti hin galee jee
re'eelee keessaa re'ee lama qabadhee harkisee gaara qundudhoo jala gaafa gina laal harkisee osumaan deemuu dadhabee takka firraa kara galakkise osumaan deemuutiin ammaas magaalaa dhihaadha iniin harka magaalaa halaala hin dandeenye tanaas deemuudha isiis galakkiseetiin firraa kutee jechuudha re'ee lachuu galakkiseetiin magaalaa seenee hoggaan magaalaa seenu akka tasaa nama fira kiyyaa kaasii ichi godaane kana taa'ee waa gurguru arkee akkasin na beekanii na yaamanii isaanii waliin ana taa'ee haasa'u magaa huccuu sanarraa jijjiiruuf qaamaas dhiqachuuf nyaataas nyaachuuf nutumaa gaa isaanii kana opshina kana naa kennuun re'ee takka ta boodaa taniin gartee boodarra gallakkise re'eelee namaatii wajjiin isii deemtu haanninis irruma jira arkee booda itti hime jechuudha nama bara kiyyaa kanatti re'ee sun bara kanattiin fuudhee deemaani dadhabeetiin kara gallakkise isii suni jennaan dheexee akkasitti re'ee sun harkaa fuute jechuudha akkasittiin dhaammadhe jechuudha irraa hin ka'e abbaan isii ziyaaraafichi dhufe guyyaa lama maal booda karaa haramayaa waan deebi'u jecha isaa waliin deemtaa jetteeti horii xiqqaa tokkos naa kennite waliin na gaggeessan jechuu gaafaan adaree dhufu adaretti gaamma makiinaa taanirraa buuneeti taan koruudhaaf isaan makiinaa taan na dura seene akkasittiin nageejjeef irraa ceensarra kaa'e adaretti jechuu achi deemeeti maallaqa qarshii lama maal naa kennite achi bikka baaskilatti kareessan kana dhaqee baaskila sumuun hin kireeffadhee haramayaantu ga'e jechuudha. Hararraa hanga haramaa saayikila. Saayikila hin dhufe. Ana ammas saayikila kana taa'ee kireessu jiru. Ana saayikila kireessu jiru abbichi manaa gaggaafatee abbichi saayikila osuma gaggaafatuu dhufe jechuudha. Ana saayikila kireessu jiru. Dhufee gaamma dhaabbatee ani isaa yaadadhu si galee amma makiina wanni na guyyaa sadii mokkaan na bira bultee jirti. Kana ijoolleen hedduudha lola wayii tokko ni jiraami sammuudhaan ni garta fuula sarraa ijoolleen hundi dhagaatti fudhattee jechuudha namtichi na kadhachuus seenee jechuudha deebi'ee na kadhatee amma akkana hindiidha namtichi hindii na fakkaata diimaadha akkanaati aboo eega fuute amman tana anis dhufe na gargaarii na waliin deebise motoraan dhufe inni rakkoon qabuun jeen akkamittiin deebi'e waan itti deebituus makiinaarraas naassi kaaya proomisa seene sodaan qabuuti akkasitti waliin geeyse jechuudha geeysee makiinaa biraas na geeysee ol deebi'an akkasittiin galle achi boodoo haadhatee agarte makkamitti haadhatii sun booda barbaada siin oolle gaa'ee harkuudhaaf tattaaffii guddaan godhe wanni jirti jaan kurfaa callee kurfaa calleetiin dhaqe osumaan deemuutiin karaa kanatti gaggaafachaa ati toora asriiti hoggaa maqrima waraabessinii yuusaame akkasitti nama gartee harreedhaaf wanniidhaan aggadaa deemu kana jalatti iyyee na fuudhanii wanni irra na kaayan harreerra kurfaa calee dheenee warra silaa fira kiyyaa ati xiyya heerumtee jirti akkasitti firaa isaaniitti wal argee itti himee asxaa warraa xummaa xiyyaatis itti himee beekanii eessan na ergan baddannoo bikka kanaa jaanii akkasittiin keechi dhaqee hoggaan bira dhaqu anamma abbaa kiyyarra aaraan qaba maaliif jennaan jaalala honganaan qabu garuu anaatu akka malee fudhate tumicha hamanatuma gaafanatuma kanaan bikkatti na buusan kan haadhatiyya gaafanaan baranuu abbaa keete booda emin jeen abbaan kiyya du'ee jira aaraan abbaa kiyyarraa qabu si galee meetti deebina gara iccitii biraatti achi dabar yeroo ijoollee yeroo hunda qarshii takka eenyu kiishee si qaa ture ijoollummaadhaan gisee takkallee ganama hoggaan irrii baakoo maallaqaan harkadha gaaf garii qarshii bishillingii gaaf garii qarshii lama animma ganama subii mana keenya kanarraa hoggaan gabboo gandum gadii kana waraana islaamaa hadur yoo beeytanii isaa hoggaan gabbee ulaarraa karaa kanatti samiidhaaf wanni tanii jidduu ilaalu baarzaafiin tunii fi samiin tun walit dhufteeti
duumeysaa ijaa gurraa funyaanii wanniidhaan harka aboo rabbumaan naa kaayan jedha waan ijoollummaati si galee amma gaanii amala nattee maallee inni sun guyyuu kishan haa ta'a. Rabbuma galbeeti. Egaa wasilaanyuun naa kaayan namni natti hin himne. Ati gaa osumaan du'aayiidhaas godhadhu kaan jiru gaa jaalalaan silaa gartee qabu kana hunda karaa abbaa kiyyaatiif kanaas dhiiseetumaan ol dabarsee jechuu karaa rabbiitti. Bu'oota faayinaalii amma gaa biyyarraa ni baane ani abbaa kiyya faa duraan ba'e isaan na booda dhufan Jabuutiidhaan akkasitti wal simannee waa helallee walii taane Su'uudii magaalaa Riyaaditti walitti dhufnee guggaa kanaan abbaa kiyya gaafachuudhaaf waan mataa kiyya keessa jiru si galee. Kanaan saabbaan jeen gaafa ijoollee sun wannummaan akkasiin na tumtuuf maali jennaan waan gaarii qaaftee mee taa'e naan jechuu. Ati guyya takka illee maallaqa keessaan harkanne naan jee. Kanaan rifadhee jechuu. Rifadhee bakka anat dhageeyamee badii godhuu kiyyaa subadhee ka'ee mataa dhungadhee araarfadhee jechuu. Naaf balleessa jee. Sababni isa jechuu kanaa kaa'e. Mee gara hojiilee teessaniitis kakaasaa deemna. Jalqabbiin gara muuziqaa seenuu keessanii akkamitti ture maal yaadatta? Jalqaba muuziqaa seenuu kiyyarratti dura asuma kumaa reefuun tanaa soonetti jaalala aartii waan hin qabu jecha gizuma takka illee biitiidhaa fi yadaleelee adda addaa sirba afaan Oromoo gaan dhaga'u jaalala waan hin qabuuf jecha atteenshinaan kennaaf keessa immoo dura asumarraa haramayaarraayin harmoonikaa warra hashidii tokko namni hin beeku gaadhoo beeytanii ijoolleen sun keessaafuu tokko qacello taphata harmoonikaa isarraayin eegalee jechuudha. Sunirraayin ka'ee dirree dawaa akkuma jette kanatti anaa umrii namoota 12tiif wayii dirree dawaa galee fuluuta jalqabee jechuudha ululloo. Ati gaa muuziqaa waan silaa rakishaa waan harkatan tana hunda hin dhiifne barachuu irratti achirraayin xiyyeeffadhee eegalee jechuudha waan muuziqaa jedhan. Sirbu immoo gaafumaan gitaaraa fi akustika yookaan maal jaaniin uudii jaan kana Jabuutii ittiin jalqabee jechuudha. Mee gamas deebina gaafa dura meeshaa muuziqaa harkaan tuytu wahii balleessitee jechuun dhagee maal balleessite gaafas akkamitti tuyte? Suni haramaayumatti mishina kana iskuula mishin kana wanni piyaanoodhaa jira. Piyaanoo tana niin taphadha jeetiin daawwitii cabsee daawwitiidhaan seenee anaatti jiru na dhufan. Cufaadha an keessaan jira. Akkasi gaa kurkummiidha wanniidha maali jenna booniin jaaladha wanni taata akka biraan goone numaan dadhabe. Akkasittiin eegalee amma eegaan dhufellee dhaqeetti ilaale wanni sun ni jirti jechuu irratti. Gaafa Jabuutii jirtus gitaara tokko osoo itti hollisuu jirtu haanni murame eenyu mure gitaara sammee seenaa sannoo kaase? Sirba lamumaan taphachuu beeka. Amma gaa na afeeranii wallisaa jedhanii na afeeran. Ijoolleen guruppiin na wajji jirtus hedduu. Shamarran keenya warreen Balaas Minilik jedhanii Jabuutii tana horiis ni qaqqabanii re'ees qalanii wanni godhanii ati jimaas bitanii an jimaa hun qabu gisee sun gaafa suniin eegalaa beeke. Amma gaa wallisuu deemtan jedhanii gaa asuumamne gitaara qabannee dhayne nyaataas gaarii nyaannee jimaanis sun dura tattaa'a qamaan immoo mirqaana kana keessa yaadaan na seene walleen lamaan tuyyoon dhumte akkamumaan ta'a walleen lamumaan beeka. Walleen takka ililliirummaa naa jetti. Waasumarraa shamarran maasiitii fi warra asii taphata gaafa sunitti sunumaan mataa keessa kaa'edha. Ililliirummaa naa tamallaan burtukaanaa eenna bazabiibaa urgoytu karaa hanaa jette jechuudha. Guddoon asiitu hin beekuun ooltu. Ati sirba lamaan kana sa'aa takka dheereesseetiin hanga isaan ifatanii. Hin jiru eegaa. Oofee hoggaa anuu ifadhe haada birraa mure.
Aduma sunu muree gaamma yaadaanis olii gallee haada gaafa binne deebinaa gaa. Akkasitti dabarsine. Bara 1978 akka lakkoofsa Awurooppaatti albama jalqaba Saudi Arabiyaatti kan wallistanii albama jalqabaa sun mee walleen isa keessa jiru maali akkamitti wallisuu dandeenya yeroo sana? Laal 78 Jabuutitti albamni Jabuutitti albamni jalqabaa sun Jabuutiidha. Bara 78 aaraan qaba. Akka tasaatti gaafaan dirree dawaa jiru ta duraati gaafa gartee asitti anaa miti dhaltii Oromoo biyya tana keessatti ugguramtee afaan kanaa'uu dubbachuun rakkoo turte sun gaafa kaan qottu kaan gaalla kaan islaama jee garsii himatu sun kasilaa gaanamummaa kee maalummaa kee ati himachuu taatu dhorkamte sun sammuudhaan qottuu ta'uu kiyyaniin beeka. Haa ta'u garuu gaafa dirree dawatti bara 73 ati 74 qay shibbiri jaaniiti shibbirii kana nama kana ijoollee taniidhaan ana kumaan siin jetti ijoollee gurguddoo wajjiniin deema ijoollee tanaas hidhaniiti anaas na qaban jechuudha. Hoggaa mana hidhaa keessa nu naquu deemanii kunis Oromoodha. Kaan kurkummiin dhawan kaan kabalaan dhawan ol naqan hoggaa taraan tiyya geesse aboo muradheen jeenani qottuudha. Anamtichi aaree rifateeti kabalaan dhadhee deem galinaan jee. Anamma maali? Amata 12 13 yoo iddoomaatti. Sammuun tiyya maali fudhatte? Namni akkamatti gaamma galgala hoggaan achii deemee jarri kaan hidhamee ani hafe murachuma qofaanii jarri kun adda bahii. Kaan qottuu ta'e kaan Oromoo ta'e amma gaa dubbiin tun na nyaatte jechuudha. Garaana nyaannaan hin turre akkuma tasaatti gaa nasiibaa baatii lama maal booda Jabuutii dhaqa jechuudha. Jabuutii gaafaan dhaqu Oromoon jaaramteeti asoosama mataa isaanii hawaasa ijaaranii caayaa Oromootu jira jechuudha magaalaa Jabuutii. Hoggaan dhaqu Oromoon duraan kaan Islaama kaan qottu kaan wanni finjoo kun hundi Oromaawee jira warri sila sirna qabatee deemu. Akka tasaatti isaanittiin dabalame yaada isaaniitis nin fudhadhee yaadni kiyyaa fi gaafiin tiyya tana rakkaa turtellee achinnaa deebite amma guddoo wanni nani xiyyeeffadhe jara kan akkamittiin dura dhaabbadhaa. Humnitinii nan qabu maali jennaan sirba aadaa seenaa taariika Oromoo haga dandeemu kan inni namarraa baruu fi kan inni itti dabaladhu jidduu ka'ee xiyyeeffadhee jara kana saaxil baasuudha. Oromoonis Oromoo taatee ifirratti hirkattee falmaa mataasii akka gootu irratti hin xiyyeeffadhee alboomni duraa akka jirutti 180 sirba warraa isaati jechuudha. Gaafa suniin sirba galakkisee 78ti. Walleewwan achi keessa jiru mee haasaa deemna durii Oromummaa jettee walleen dakkaata albama san keessa jirtu seenaa sirra geetanaa jalqabadha. Qaceellutti malee walii hidhaadhaa duriis Oromoodhaa arraas Oromummaa maqaa meeshaan taane akkami jijjiiramaa jechuudha. Nu saba guddaadhaa kan qilixiin qabne dhibdee maqaan qabnu bilisummaa dhabne jettee jechuudha. Akkasi. Duriis Oromoodhaa arraas Oromummaa maqaa meeshaan taane sakkami jijjiiramaa hundee baha Afrikaa hundee gaafa isii kan jiraachuu turre bara 5,000 wanni waan akkasii jetti gaa sirbii wahuma seenaan manni Oromoo qabaachuu qabu sirna gadaatiin jalqabee warra maaliin siinjaa dakkuushaayitti warra jaaniin kanaa waliin hiddi keenya hangam takka fagoo jiraa fi heddumminni uummata Oromoo gaafa Afrikaa tana keessatti sabaa fi sablammii kush taate 40 keessaa akka saba guddaa ta'ee fi akka fuulduree uummata kanaa dura dhaabbatee iftahee uummata kanallee
fuuldurachi oofuttiin amanee qabsoo tanatti gaachi fufuun dirqama jechuurraa hojii jalqabe jechuudha. Ayyee albama lammaffaa Saudi Arabiyaatti kan baaftanii jalqabaa Jabuutiitti akka ta'e reefu naasirra jettanii jirtanii gara Jabuutii akkamitti gara Saudi Arabiyaa akkamitti imaltan jireenyi baqaa biyyoota lamaan keessatti ta'umee akkam fakkaachaa ture? Gabaabdumatti sirbini nan gaafa sun baase sirba warraa isaatii fi sirba dura dhaabbannoo mootummaa impaayera Itoophiyaa kan uummata Oromoo dura dhaabbatee cunqursaa ture sun dura dhaabbachuu waan ta'eef akkuma gartee qabsaa'ota Oromoo kanneen Soomaaliyaa keessatti ugguramanirra xiyyaa saddan qabu waan jiru anilleen akkasitti yaadaan turre ijoolleedha. Eeganumaan dhagee hawaasuma Oromoo kan naannawa Jabuutii jiruutu falaas naa godhee akkaan karaa Suudii deemu na godhee jechuudha. Suuditti albama lammaffaatii hojjetan mee albama san keessa walleewwan jiru keessa tam yaadu? Amma sirbootan Suudii keessa jiru yaa biyyatoo gaarii ansumaan dhaadha isaa biitii fi haadhaa namayyuu jabeessa hagam fagaattullee galtisuma keessaa ka jiru. cimaadha kan namtichi sirba kana naa kataballeen Zubeer Sheekh Doon jaaniini sirba jaalala biyyaa bareedina faaya gartee Oromoon qabdu ibsu keessaa tokko isa sun sila atummaan wanniidhaan illee dhageeffattee gaariidha. Naannoo fashfash gootee caanceessitee callee kajoo sun jechuudha. Baadiyyaadha jirtii ta'in ani jaallee. Hojjetu sin dhabu mugaay. Keessattuu istaayila reegee kan ragada jennuun kan elemootu aartii Oromootu ijool barsiisee jaamantu kun hangam takka dhugaa? Yeroo sun keessatti dhugaadha. Silaafuu biitiin tun adda adda afaan Oromootii fi duudhaa fi aadaa teenya keessa gaddeebinee yaannama shaggooyyee, hellee, ragada, dhiichisa, wayduulee adda addaa kutaaleen Oromiyaa hundinuu waan mataa ifii waan qabdu jecha isii sun xiqqollee taatu haga taayitaatti qabannee istaayila duraanuu akka aadaatti adda adda hin qabnu. Warrilli helleenis kopha biitiinis raganinis geerarri warneen kun hundinuu waan adda adda ta'aniif nutis qabaachuun nu male waan jawurraayin anis gama kiyyaan xiyyeeffadhee waan sun irratti hojjedhee akka ifa baatu godhe yeroo sunitti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya artist Elemoo Alii qabsoo Oromoo keessatti akkuma reefu jennee nama shoora guddaa taphatanidha. Mee walleewwan isaanii sagalee Oromoo ta'uudhaan addunyaaf dhageessaa turan keessa muraasa isaanii qofa xiqqisho mummurree isin biraan geenya walitti deebina turtii gaarii. Dhugaa gammachiistu yoo wal jaalannee Kotume ya soba seke sobdaa sirratti beeke. Takkaan himatamee takkaan daammataa.
fanne atuuti kollee sindifne barani soballe himina himina himimme himina himi yaltus ni garta magara jabatta ya urji samida ya dagen namida ya iman oromo hundi waligala الريفكم الحياة والجلاء أوروميا هندي جروتيا بالتالى فجلا عرفو تبوتنا انجرو كتغوبنا تاجبما يا بيتو كاري أنسومان داديسا بيتي إفي هادا يوجبسا يا شكيتو تلك ويتو قمت جروتيا هوكو أليبسا سينا ببلسين كبير شامسا قبل باسن درارو وجوجونو ونكا يا جنة sinjala tajate hunduma sotte hubatu intalo jirum tante bate ayyanni ko sumana no agobara nano adunya way wata boche me maltarta lalubetu dugumetu gammadi me saya ilman oromo lumasa berusan nilai bukan kita Ibnu berilah nginteti Mimman obati depoteti irti Sinin wana sabar waraya sabar kaman wa kaman في بريسا نكوت بريسا تليسي جالي لكينا ديني كوبي أفان كينيا بريها برسيفنو كوبي أفان كينيا بريها برسيفنو يا جروبي يا أرمان